Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankii Kakkajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin qabadhee dhufe. Guyyaa har'aa immoo baankii Gajaree tanaan baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessaa akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagenne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Keessattuu like yoo gootan obboloota keessan namoota biraatiif bira gahaa waan ta'eef like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Likein baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii guyyaa har'a baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalaa jira jechuudha. Torbee kana keessa dhugaa baay'ee tokko dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleessarree dabalee kan jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjedhe guyyaa har'aarree dabalee jira yookaan qaalee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarketti torbee kana keessa baay'ee dabalaa jira jechuudha. Dhugaa amma yoo ta'u argattanii jechuudha. Warroonni harkaa qabdanii baay'ee das nama jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Torbee kana keessa yookaan torbee dhufu qannasuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Itiyoo Bilaak Maarket hin beekamu. Guyyaatti waan jijjiiramaa ooluu fi torbee kana garuu baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket biyyoota 20 qabadhee dhufe kana keessa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma baankiin illee sammuna kana dabalaa jira jechuudha. Akka duraa otoo hin taane dabalaa jira jechuudha. Baankiin illee guyyaadhaan dabalaa jira jechuudha. Salphumatti Itiyoo Bilaak Maarket baay'ee dabalee jira yookaan qaalee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota nani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oman rihaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firaankii, Koronaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin akkuma jedhe biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 jechuudha. Amma salphumatti akkuma beekamu guyyaa hundayyuu karaa Itiyoo Bilaak Maarketiin Ameerikaa doolaar irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaar irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 64 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jechuudha. Dhugaa kun dhugaa namatti fakkaatu baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa Itiyoo Bilaak Maarket guyyaa har'aa garmalee dabalee jira yookaan qaalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 48 fi saantiba 50. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 29 fi saantiba 82. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 93. Kan itti aanu Oman rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi birrii 74 fi saantiba 56. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 68 jechuudha. Birriin Duubaay birrii 50 ga'uu ga'ee jechuudha. Saantiba muraasa irratti baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin birrii 40 fi saantiba 19. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 48 fi saantiba 65. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 39 fi saantiba 46.
Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 500 fi birrii 93 fi saantiba 79 birriin Kuweet illee baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 84 fi saantiba 33. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yawwaanii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 25 fi saantiba 61. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 57 fi saantiba 54. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 39 fi saantiba 13. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha birrii 100 fi birrii 96 fi saantiba 79. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 52. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankiitiin akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 27. Kan itti aanu Swiss Fraankiidha. Swiss Fraankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 32. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 19 fi saantiba 21 jechaadha. Guyyaa har'aa koronaan birrii 19 galee jira jechuudha. Salphumatti baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 34. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 85. Yemen rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 76. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 55 fi saantiba 77. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 2 fi saantiba 06. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Egaa gabaabumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Kan biraammoo kana jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaara fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irra birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessaa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 64 jechuudha. Birrii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Akkasuma immoo birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 67 jechuudha. Kunillee akkasuma birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Libneen yookaan paawundiin biyya sanaa jechuudha. Birriin biyya sanii waan paawundii jedhamu paawundii Beerutii yookaan paawundoota keessaa waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaara fudhattu jechuudha. Doolaroota keessaa Ameerikaa doolaaridha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Warroonni mana madaa'ii jirtanii birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira. Fakkeenyaaf suuraa sadii maqaa dha'e Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Salphumatti akkuma dura dubbadhe doolaroota keessaa doolaarii Ameerikaa fudhattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jechaadha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo Bilaak Maarket yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut keessatti mana madaa'ii jirtan jechuudha. Guyyaa har'aa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan yoo ergattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii
82 fi saantiima 64 herreeggatu yookaan asxaabbattu malee birii biyya sanaa hin ta'uu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo hergatan akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin immoo yoo hergatan jechaadha. Doolaariin Ameerikaa guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 48 fi saantiima 50 jechuudha. Salphumatti kanaan herreeggatu yookaan asxaabbattu malee birii biyya sanaa hin ta'uu jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti, beerchi yookaan linneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.